inni gartee rakkoo qaadiin isin jidduu dubbatee qaadiin jidduu dubbatee rakkoo isaanii beekee jaarsa dubbisee jaartii dubbisee rakkoo beekeeti gara gartee khul'iitti dabraa jechuudha. Sigala jira eega rakkoo hubate booda eega rakkoo hubate booda isiin ani gartee mahariirraan barbaadu sigalee jetti inni gartee hayyee hiikeja aboo maarii yoo duraan irraa fudhattes ni deebistaaf ooyiruu taate maallaqa taate ni deebistaaf hogguu san gartee inni hayyee maarii fudhadhe hiikeja khalaas. Sheekha maarii nin dhiisee matuma fayyaa maarii dhiisee fi waan takka sirran barbaadun jeen deebii qarshii 50 naa kan je waan siniiqa qarshii 50 lafa naa kaayinaan je siniiqa. Ayyee. Qarshii 50 lafa siin kaa obbaan kiyya khalaas taki wanni jeeni naan je yoo te kanatteen maarii tijaan kulliif godhe jeeni yoo te kanatteen khalaas yoo inni seeraa qeebalate yoo inni seeraa wanni jiru baate dhiisii naan je hala. Wanni akkasiin jirtu ayyee isa bira dhaqii gartee maarii tiyaan kulliif godhe isuma dawwalanii kas jechuun hin jirtu. Laa kadhatanii dadhabanii amata laman jira irraan tana jilaa ammaan tanaa kadhatu jiran dadhabanii irraa dhiisan fakkii godhatuun haraamaa jaanii sheekni sheekotiin gaafasii godhatuun haraamaa jechuun akkasuma dhaggeenyaanii jirtis numa jaanii addan baane boo fakkii godhatuun kun ishee ati seela uffisa yaade waa siijuun dhageenya. Faksii dubbiin faksiidha akkanuma lafaa kaanii faksii godhachuu ni dandeema jechuun hin dandeemu ukti. Sigalee dubbii jaarsaa jaartii siin jeeba qaadiidha tun dalagaa qaadiiti malee waan ulaalchisuu mi kun akkas. Yani haraamaa yaa'iin takka yoo akkitti haraamaa odoo jaarsi kuban qabne dhageeffadhu akkitti dhoorka akkitti haraamii faksiin odoo jaarsi kuban qabne qaadii dhaqaniif irraa hiiku akkas hin jirtu san. Yani isaanitti haraama jira. Jaarsi odoo kuban qabne gartee usaniituma isa duubaayii kanii heerumuun hin jirtu. Haganuma sirraa baratuuf fedhe fartii namni irratti wal qabee kun haraama jaa kun halaali jaa ni taati jaa afaan wallaallee tattaafti roo jaarsin beekenne nuni yuku maallaqa nu waa fedha. San qaadii beeka qaadiitti madda qaadii beeka. Tisheekaa gaafilee mallee sirraa ijaatuun ni taati. Ayyee daan. Soomana keessa yoo qaama misaaliif gaa laguufaan sitti hiraattee nyaattee dhiqattaa jennee namaan irratti wal falmine ishiin nyaattee dhiqattatti nyaatanii dhiqatanii hiraabbatanii eessa jaalan booda dhiqatu. Duraa citee jira maali dhiro dubartiin laguun itti jirtu hiraaba irraa gaafatti na fakkaata. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Buta akkasumas naa obsime dubartiin laguun itti jirtu yoo gartee galgala keessa za'aa 9 za'aa 10 itti yoo karraa dhaabbatu taate gidee za'aan hiraabaa geesse hiraaba sii nyaattee hiraaba nyaattee gidee subii azaanu qaama sii dhiqattee subii salaatuu dandeessi akkasii ukti. Nyaattee dhiqattaa eega dhiqatte booda nyaattaa maali akkas sa'aan geewudha sa'umarra gartee salaatu hiraaba kee odoo qaama dhiqatin hiraaba kee nyaattee gizee subii azaane qaama kee dhiqattee subii te salaatu dandeessa. Ayyee obboleessa salaamu alaikum tafaddal. Waalaikum assalaam sheekha gaafin qaba. Ayyee. Gaafinti ta'u wala namni tokko osoo waan maal jette? Kana hin beekin wanni heerume. Maali? Yoo wanni kun kiyya jee irratti wanti kun kiyya jee yoo irratti wal morme ittiin kakatee wanni sun yoo kan isaa dhoomaate maaltu irra jira? Namni tokko kun kiyyee hojii ragaa fidadhu jaaniin kaabaa.
Kanisaa waan ta'in of kanisaa hin taane fasii garagara yoo ofuma beeka akka kanisaa hin ta'in. Zulmi kaa duuba zulmi fudhate kaa yoo kasaan ta'in zulmitti fudhate yoo murtii godhaniifillee ibiddu. Laa masalan amma dachiin kun kiyyaa yoo nani jeeni nama saniin dachii san kiyyaa hin wal ajjeefna malee jee garagalee dachiin sun kan uumachaa tahe wanni sun waan kakatameef jedhin narra jiraa hin jeeba. Kakuun masoo gartee miskiina nyaachisa gaa yoo irraa kakate wallahi kiyya jee kakatu taate dachii namaa yoo deebisee dachii namaa deebiseetuma kakuusan miskiina gartee kudhan gartee amma uffata uffisa amma nyaachisa. Yoo sani godhuu hin dandeenye guyya sadi sooman akkasi. Okay, gaafii lama ta'anii hin danda'a? Anaa amata 12 moo akkana namni abbaa kiyya biratti osoo galaa jirru xiyyiitiin ajjeese. Odoo ati gara ayyoo teetii keessa jirtu namni xiyyiitiin abbaa kee ajjeese? Laa ana amata 12 yaada osoo yaa jirru namni xiyyiitiin dhaheetti osoo yommuu sanin du'in galee hospitaalan osoo hin dhaqin yoo gaafa guddattee of geesse yoo nama sanin ajjeesin anaafiisi wal gaafannaa naan jedhe. Eenyu kasiin joo? Abbaa kiyya sun naan jedhe yommuu dhahame. Ati gaafa sama 12 gizee ati hospitaala dhayitu yoo ati nama na dhahe kana yoo gartee ati isan ajjeesin naafeeti wal gaafannaa gaafa qiyaamaa akkasin jee? Akkas naan jee. Aya duboo. Aniin kun itti deebisee sana yommuu gana amata 22-23 gahe Saudi Arabiyaa tanaa galee nama san xiyyiiti maan dhahee garuu saniif biyyaa baqadde hin duune inni ni hafe. Abbaan kee sanumaan du'e? Abbaan kiyya xiyyiiti matakkaan du'e mataa kana dhahee basani dudda kanaanan dhahe dura ciiseti hin duune namni basan du'e jeetumaan biraa deeme lafattillee hin deebisne akka saniin maaltu narra jira dibiin kun dhiiga islaamaa waan ta'eef. Duraan dursee wasiyyaan abbaan kee sii dhaame san sirrii miti. Nama na dhahe gartee dhawii laalladhu dawlaan islaamaa yoo jiraatte nama ajjeese dawlaa islaamaatu ajjeesa. Na dhageeffadhu ijoollatti. Nama ajjeese dawlaa islaamaa ajjeesa. Yookaan immoo gumaa irraa fuudhan abbaa keetti gartee gumaa kan na yoo jaan gumaa nu ajjeesaa yoo jaan dawlaan islaamaa yoo jiraatte nama abbaa kiyya ajjeese na ajjeesaa yoo jette na ajjeesaa yoo jaan warri keeysan ni ajjeesaniif yoo immoo guma feena jaan guma fudhattan. Kana alatti immoo ati nama gartee abbaan kee dhaame nama na gartee na dhawe kana dhooytu malee naafeti gaafa qiyaamaa wal gaafannaan san hin taatu. Yoommoo biitii biyya kaafiraa taate seeraa jira. Yoo ati imma kaatee nama sana ajjeefte ilmi nama saniis barbaadee si ajjeesa. Fasaada gartee kamuu wal fixa jechuun namni. Si galeemma? Tanaafuu ati. Garuu ta'eef waan dabarsisan. Tanaafuu ati gabaabdutti namtichi gartee abbaa kee dhawee ajjeesan gaafa qiyaamaa itti gaafatamaa. Sigalee itti gaafatama gaafa qiyaamaa rabbiin isa gaafata. Takka dhiiga namarraa. Atilleen dhooyte dhiiga buufte kana gartee rabbiin si harkatti hin ajjeefne rabbi baase ati gaa nama san gartee toobattee nama san rabbiin isa gaafata akkas. Atilleen gartee toobachuu nama san gartee dubbii sanirraa. Jazakallah khairan galatooma. Ayya. Assalamu alaikum. Halo. Oh. Live cufi dubbad. Halo. Si dhagaya Sin dhagaya. Salaamu alaikum Shaanawar. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
akka bagaa jirtu gaafiin qaba. Ilmoo intalatti ji'a sagal jirtu zakarra baasuun ta'a. Ilmoo ji'a sagal jirtu maal irraa baasuun taa'e? Zakarra baasuun ta'a. Zakaatul fitri moo? Akka ajaa'ibaata irraa baasan. Wayitaa aduun gaggaraagalte gizee isiin yoo dhalattee irraa baafta. Intalanne garaa jirti garuu baafii sagal. Okay, waan garaa jiru baanta ulfa garaa qabdu ji'a sagal ulfa garaa qabdu. Lakki tana Usmaan ibn Affaan Umar radiyallahu anhu godhe malee dirqamaa miti. Yoo feetes ni baafta yoo feete hin baaftu. Waa takka irra hin jiru. Ayyee galatoomaa sheeka. Ayyee. Dhalattee lafa jirtu see. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sheikh akkam nagaa? Fayyaa alhamdulillah. Naga rabbiin isin gaheera. Walumaanoo. Shaafii takkaan qaba Sheikh. Ayyee. Jikii takka jaarsi ni hiike. Maayit? Obboleettii kiyyaan jedhe jaarsi ni hiike. Obboleettii ta'e jaarsi ni hiike. Ayyee. Yeroo hiiku meeshaa warqii waan adda addaa waan ishii godhatan irraa fudhatee hiike beekte. Hangam takka hojii turan isi obboleettii ta'e? Waggaa 3 kanan ta'a. Warqii fi waa cufarraa hambifatee hiikee are. Yeroo hiikeedhanii ni godhee meeshaa naa kennitu ta'e meeshaa san warqii waan adda addaa waan bitamu jira beekeenyaa san irraa fidatee hiike. No, hiikuu dideeti warqii san kannitee fi hiike. Kasa jirta? Akkasitti. Egaa warqii kannitee fiiti hiikenni. Hiikee ishii yeroo sanatti deemte kattee bulti deenaa yeroo sanitti ani rajaatu waliin jira rajaatu waliin jira jaartii kiyyaa. Meera abba dobboleessa. Manguddoo irratti hul'iidhaan hiike moo akkamitti hiikame abba? Akkatti hiikee himime. Manguddoo irratti ani gartee maharii fi daaba kiyyaniin kannaa fi haana hiiku jetteeti akkasitti hiike. Hul'iidha akkatti hiike. Kamatti hin gaafatin dubbii adda baase. Gaashiin barbaadu na hiikuu yeroo itti kaate kalaas egaa na wajjin taa'u jibbite warqii meeshaan ishii godhatan na deebistuu nan hiikaadhe akkasitti deebistee manguddoo irratti hiikeessa. Hul'i jechuudha. Hul'i kasimi. Egaa sana jarri warra gaxarii hul'i maali afaan arbaan been garuu manguddoon dhiyaatee. Egaa jibbaadhaan jibbaa kan ni ta'etu. Obboleessa dhagaye afaan arbaa hin beekne jibbaa kan ni ta'etu. Jibbaa kan ni ta'e. Kannitee waan inni bitee san hunda deebiste waan inni bitee san hunda deebiste. Jibbaadhaan hiikee jechuun akka huliiti huliidha. Yoo kas taate huli yoo taate jibbaadhaan yoo hiiku taate manguddoo irratti waan kana hubadhaa rajaatuun hin jirtu. Rajaatuun hin jirtu. Yoommoo kalmatti hiike rajaatuun ni jirti. Yoommoo ani daaba kiyyaas kunoo kanneef maariis kanneef waa cufa kanneef naa hiiku an gartee isan fedhu. Hayyee innillee maariis irraa fudhadhe daaba kiyyaas fudhadhe hiike yoo jee hul'iidhaa. Haareetti gartee abbaa yoo niqaa godhe malee rajaatuun hin dalaydu bika tanatti. Amma si galtee? Akkisi gaani amma rajaatuun jedheen jira jaartii kiyyaadhaa iragaa meeshaa isaas fudhateera moo? Mee ulamaa'ii ganda sheekota achi jiru gartee warra bika san jiru warra gartee waan kana isaas gaafatan. Amma nuti kanatti gartee murtii godhuu dandeenyu. Yoommoo jibbaadhaan maariis hin barbaadu. Daabaa saanaa kannitu sigalee isiin hin fedhu jettee ni harkaa isaan fedhu jettee haana hiiku kunoo waan cufa maarii isaatis daabaa isiniin kannaaf haanuma hiiku yoo jettee wanni kun kul'iidha ni ilaalti ulamaa'iin
yoommoo kanumatti gartee daabarraa fudhatee ani sii keenarraa adeemtu yoo jee daabarraa fudhatee kama lafaa keetuma daabarraa fudhatee ani sii keetiin jira yoo jee khulii miti rajaatu jee deeffachuu danda'a jechuudha daaba sii kanneefi tanaafuu dubbii adda baafadha akkas isaas gaafatanii isiis gaafatan malee murtii godhuu hin danda'amu teessan tan amma. Jechaan yeroo ishiin barbaaddee kulii kanatti yeroo ishiin fadhu settee barbaaddee kalaaf inni yanneedha. Maal jette? Yeroo ishiin sin fadhu jettee jibbitee isa waliin jiraachuu jibbite kana meeshaa san yeroo fudhattee hiike kulii ta'a jechuudha. Eeyoo isiin isa harkaan fedhetti hiikuu dida. Wayitannee hiikuu didee manguddoon maal jettiirree haya maarii isaatis dhiiseef daaballee anaa kanniti yoo jiru daabaas kanniteefi maariis dhiifteefi inni akkasitti yoo hiiketu kulii jaama. Yoo immoo akkama daabarraa saamee irraa fudhateetuma nagee daabarraa fudhatee yoo hiike kuliin jaamuka. Daabarraa saameetuma ani hiikeetiin jira jaa. Tanaafuu waan kana adda hubachuu qabdan akkas adda baafattan malees gaafii kanaan gaafatina. Gaafiin akkana dubbii jaarsa yartiini ulfaatti ka malee. Warra achi jiru gaafadha. Inshallah gaafii takittiin gabaa baashin. Ayyee. Waa'ee rukuu irratti jechuun rukuu irratti nama hedduun addanaa bahuuf deebi'ee namni rukuu irratti yoo dhufee imaama qaqqabatee so'aanni irraa argate kaan immoo hin ta'uu faatiyaan qaraanee ani asitti wanni kun addanaa bahuuf deebi'ee hundumaa wal mormanii beeku. Gabaabduutti masalaa tana yeroo hedduu dubbannee jirra. Irra wal kilaafan warra jilbara dhaqqabatee fi kagartee namni jilbara dhaqqabate ni guuttatamoo ka'eetti hidhaatamoo mootiin hidhaatu waan jaama. Warri gariin ittiin hidhaatu. Warri gariin itti hidhaata. Amma warra gartee ka'ee guuttata jeetu sirri. Warra santu gartee irra aqraba irra argama haqaatti jechuudha. Maaliif? Laa salaata liman lama yaqraa bifaatiitil kitaab. Warri fatwaa akkanaa godhe Imaamul Bukhaarii ulamaa'ii gurguddoo irraa akkas Sheekh Muhammad Walloo fa'aa waraqaa 8 irraa dubbate. Tanaafuu kaanii guuttachuu namni jilbarratti gartee imaama dhaqqabe ka'ee haa guuttatu hangasuma dhumatti. Kara biraa deddeemuu feenu. Akkas. Inshallah galatoo nama jiran akkuma. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sheekh Abadatis Niile. Walumaanu. Akkana gumatti. Alhamdulillah. Mirkaanuma hin jirani. Ayo kita eduma hingga fanda hingga bagas dua manu besi. Masya Allah. Jazakallah khair jazak. Galat omeye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sila gaya? Saya nawari mi. Gafi tekan apa? Aye. Gafi kamu soman sedih soda kana guyyaa jimmatarraa kaasanii ilaa guyyaa sabtiin alaatti soomanuu ni danda'amu akkamitti soomanuu danda'an gaafii tanaa. Masalaa irra wal dhaban masalaa khilaafaati. Ayyee. Hadiisa gartee intaloo juweeriyaa Rasuula Islaami alayhi salaatu wassalaam. Wayita ol seente isii gartee soomanaan qaba jettu. Kalee soomantee guyyaan jimmata. Kalee soomantee jeen kamisa in soomanne. Boru wani soomanta. Boru sabtiin soomanta. In soomanu ennaan furi jeen. Qubatti guyyaa jimmataa soomanuun dhoorka. San akkasi. Ammaas wanni irra wal dhaban hadiisa gartee guyyaa sabtiiti. لا تصوموا يوم السبت إلا ما فرض عليكم إلا ما افترض عليكم. سبتين صومننا وواجب يوتات ملي. صومنا واجب يوتات ملي سبتين صومننا.
جي رسول صلوات ربي السلام عليه حديث غنرت الدول والدبل عليه السلام ورقرتي انتو جي ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله ورقرتي قرين ومان قبو أكا قرتي عرفا عرفا قرتي دابا تشوفا قويا عرفا سومنا قويا عرفا ندن ديام وانا كنا رادو بطن كنا على التمو سبتي سومنون قاري متجاني والله أعلم مثلا خلافة قبتي الدورة والخلافة أما دوبانين فرو نيم فرو ما أكملتا أما وان كان دوران سلا قافتشو قبدا أما أولجتيمي إيه أولتي تنجرا خلي سومن تيمي خلاص ومن تنجرا جمرة إني قلة خلاص لك سومن ما ركون كبومي سومن بارك الله قلتهم أنا ما قال أفي تكاكا بعدين داما أيه شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم نجا فيا. فيا الحمد لله. شيخ أجا نما سرعني نما صومني برد لقون أكم تلالن. نما سرعني نما صومني برا دلقا خير دليدا دلقا دا دلقون انديس دلقون انديس إمو الرقاري نمو عباداك أبو برا دلقو چالا إمو نما قرتي سرعني نما صومني خنا يو من نياتا قدو في خنا فاو تاتي وجد دلقا چوني دنديسا نياتا قدو في خنا يو تاتي الرقاري يو قرتي نمو صلاة نمو عباداك أبو برا دلقان الرقاري أكس والله أعلم. نما سرعني فكر نقصوما نقل سرعني برد لقو. أكسو. دلقون تون مال دلقون تون يا تقولوا في مو مال بانتبه. ما من قطع فيسا. أنا ندفو وشوري كوخنا. شكال ما من عربا خيس دلائدو من عربات. وشو ميشو. وانا الزفو ايغا نما عبادات ابو برا دلغو را افضلا اكس چمو بلا لچو ودو مچي دلغني بكبرا لچو نما عبادات ابو برا ايه غلطو مدغا في تكتي ده بس ايه غافي مسا ilmo biyya jirtu fitrii asitti irraa baasuun danda'amu warra bira jirtu santu irraa baasa. Ilmoo yoo teetaate sumaan irraa baasa yookaan abbaa irraa baasa yookaan bikkuma jiranitti uummata warra keessanii hojii irraa baasuu dandeessa. Angasu. Amma warra keenya bira jirti warra keenyatu irraa baasamu ani asitti irraa baasa. Yoo warri keessan irraa baafna jaanis baasan yoo warri keessan irraa hin baafne ati irraa baasi hangasumaa bara. warra keenya immoo wanni dhaqe bakkuma nyaattu irraa baahuu danda'a naan jedhan. Irraa baasanii miti. Irraa baasan boombaaf. Baasanii. Bakka kaa. Irraa baasanii. Baasan irraa. Bakka hangasuma. Hedduu if hin rakkin. Jazakallah khairan. Halo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. مالك مالتو أنا عربي. إيه سجى لايف يسبرج يوسف شوف. شنواري. إيه. تمام. تمام تمام السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ لازم كمان. عندك. آية.
namni tokko yoo jaartii wal dhabeeti yeroo aariin irra jirtu duraan isumaaf sirraa nikaa sirraa buusa jedheeni eegas yommuu isin itti deddeebiteeti eegaa akkas jedheeni booda aariin irraa galteeti mana ga'umaan osoo jiraata jiraniiti kara biyyaaf irraa galte. Wali aaraniitu mootummaa waliin jiranii aara inillee ofirraa buusee isin kara biyyaa galte akkasii jirtu. Nagaumaan yeroo asirraa galtu yeroo biyya arabaa gara biyyaa galtu nagaumaan galtee nagaumaan waa hundaa waliin godhaniis nagaumaan galte. Eega biyya galte booda afaan walii qajeeluu didaniiti. Afaan walii qajeeluu didan. Afaanuma walii qajeeluu didan. Duboo maaltu qajeelchee walitti?